Injifannoo gatii guddaa itti kaffallee fi Itoophiyaa biyya fakkeenya Afrikaa taasisaa jiru tikfachuun wanta mariidhaaf dhiyaatu ta'uu qabu jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa. Waltajjiin sosochii gurmuu dubartoota paartii badhaadhinaa damee naannoo Oromiyaa sadarkaan gaggeeffamaa ture Adaamaatti goolabame. Itoophiyaa hirmaannaa dubartootaan jabaattee fi badhaate kan jedhu mata duree marichaati. Dubartoonni godinootaa fi magaalota adda addaarraa walitti ba'anii fi uffata aadaa garaagaraa faayaman sagantichatti simboo horaniiru. Sosochichaan gandootarraa eegallee dubartoota miliyoona 3.8 bira gahuun hirmaannaa isaaniin faayidaa hawaas dinagdeen goonfatan bira darbee gaheen jijjiirama biyyaa utubuu keessatti qaban hubachiifameera jedhan. Itti gaafatamtuun gurmuu dubartoota paartii badhaadhinaa damee naannoo Oromiyaa adde Saamiyaa Abdallaa. Naannichatti miseensonni gurmii dubartoota paartii badhaadhinaa miliyoona 1.5 damee hojii adda addaa irratti gahee adda durummaa bahachaa jirus ibsan. Gurmuun dubartoota paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa wayita ammaa kana miseensa miliyoona 1.5 ol kan qabu yommuu ta'u gamtaa 8,310 fi maatii 139,158 ijaaramuun sochii irratti argama. Ijaarama kanaan fayyadama hojiilee siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa akkasumas inisheetiivawwan adda addaa milkeessuu gahee isaanii bahachuu irratti argaman. Bu'uuruma kanaan yeroo ammaa qindeessummaa gurmuu dubartootaa paartii badhaadhinaa guutuu Oromiyaa keessatti marii sochii dubartoota adeemsa jijjiiramaa waggoota darbanii fi kallattii fuulduraa irratti xiyyeeffate mata duree Itoophiyaa hirmaannaa dubartootaatiin jabaattee fi badhaatee jiruun gaggeeffamaa turee jira. Sanada dhiyaate bu'uureffachuunis hirmaattonni yaada kennaniiru. Baragisee sabni biraanu bulchu soba'aa turre adda eenyuun somna ilma kenna ilma abbaa gadaa dhiiraa miti dubartiin teenna hin bulchiti amma achi eenyuun harkaan fuudhuu armee rabbiitiin. Dubartoonni keenya bahuu qaban, dubartoota jajjaboo qaban, hoogganuu kan danda'an, biyya ijaaruu kan danda'an. Gateetti paartii keenya warri ta'an baay'een jira. Manneen barnootaatti gabbuunee hojjetaa jirra waan ta'eef hojiin gurguddaan sosochii kanaaf hojjetamaa ture jechuudha. Akkasuma immoo gama hawaasummaa keessa fayyaan dubartoota keenya akka eegamu. Dubartoota gara 19,000 ta'u akka godina keenyaatti qorannoo fiixee gadameessaa taasifni baratan. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa damee naannoo Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraa saganticha irratti argamuun ergaa dabarsan. Kaayyoo mootummaan uummata dinagdeen guddisuu, dhaloota teekinooloojii fi kalaqa horachiisuu akkasumas sirna ijaaruu qabachuun milkaa'inoonni itti galmaa'aa jiran keessatti qoodni dubartootaa olaanaadha jedhan obbo Kaffaaloon. Milkaa'inoota daran bal'isuuf immoo filannoo biyyoolessaa marsaa 7ffaa nagaa fi bilisa taasisuu akkasumas bu'aalee galmeessifne bu'uureffachuun ummaticha akka filatuuf paartiin badhaadhinaa cichoominaan hojjetaa ibsan. Ummata keenya doofummaa keessaa baasuudhaan barnoota fi teekinooloojiidhaan lammii qaroome horuudha. Lammii barnoota fi teekinooloojiidhaan qaroome uumuudhaan addunyaa kanarratti ijoollee dorgomtoota ta'an, injifattoota ta'an horachuudhaaf hojii babal'aatu hojjetamaa jira akka naannoo keenyatti. Kana keessattis ilmaan keessan gorsitanii barumsa isaaniitti irratti xiyyeeffatanii ijoollee nu caalan, ijoollee boruu iftaan nu hoogganan akka ta'an taasisuu keessattis gaheen keessan baay'ee guddaadha. Kaayyoo inni sadaffaan milkaa'inoota akka biyyaatti dhufaa jiran kana utubuudhaa fi fullaasuudhaaf sirna jabaa ijaaruudha. Kaayyoowwan gama filannoon paartichi qabate dhugoomsuufis dubartoonni gahee baratamaa isaanii bahachuu qabuus kaasaniiru. Dubartoonni kana taasisuun injifannoon gatii guddaa itti kaffallee Itoophiyaa biyya fakkeenya Afrikaa ittiin taasisaa jirru tikfachuun yoomiyyuu mariif akka hin dhiyaanne mirkaneessuu qabu dhaaman. Filannoon kun akkaataa karoorfameen akka milkaa'uuf injifannoowwan akka biyyaatitti dhufan kun akka fulla'aniif gaheen dubartootaa adda. Kanaaf dubartoonni naannoo keenyaa, dubartoonni biyya keenyaa keessattuu immoo gurmuun dubartootaa nageenya waareessuu keessatti, misooma amma galmaa'aa jiru kana itti fufsiisuu keessatti, fayyadamummaa uummata keenyaa milkeessuu keessatti gahee adda durummaa taphachuun isinirraa
eeggama. Ammallee irra deebi'ee imaanaa isiniin jechuun barbaada.